keetii filata waaqayyo nagaadha miti wanti ta'eeftu akkam nagaadha obseekoo nagaa kootiiftu koo filata waaqayyo obsi biraati gaddi keetii waaqayyoon kadhachaa ilaalan ture harmeen kee abbaan kee nagaa miti obsee maal rakkootu jira rakkiiftu koo filata waaqayyo hundumti isaaniiyyuu nagaadha wanta anaan na dhiphisu immoo hunduma isaa waaqayyootti ni madheera silaas biyyi lafaa kun dhiphina malee maal qabdi jetteeti dhugaa kee obseekoo lafa kanarratti namoonni baay'een qaama qabaatanii tuffataaf jecha dhiphatu kaan immoo qaamatti uffatan dhabanii dhiphatu warri qaamatti uffatan dhaban qullaa isaanii mana qulqullummaa jaalachiisanii kadhachaa jiru kunaatis argaa jirta warri qaama guutuu qaban garuu wayyaan uffadhee deemuun qabu jedhanii saba uffataatiin mana qulqullummaa irraa fagaatu maal kana qofa dharee obseekoo namoonni hedduun saba dhiphina sammuutirraa kan ka'e uffata isaanii ofirraa ciranii qullaa isaanii deemu kaan immoo uffata ciccitaa uffatanii deemu obseekoo biiftuun abbaa laaleef bakkuma laalee sirrii dheedha warri halaalaa ilaalan beekneerra amma yoomni redhanii kan irras biyyoota diida irraa ilaalanii irraa garagarshuu bara har'as kun horrafne kan miidhaman saba dhiphina sammuutiin godhee sana ilaalanii uffata isaanii haala sana nama dhufaadhanii hodhisifatu addunyaan kun waan kana jedhamne mara baattee jirti hundumaa afaati dhiphachuu dhiisii waaqayyoon abdii taasifadhu yoo dhugaa jetteeftu galuu maalan godha rakkinni natti ammaati namnis garaa natti jabaate waaqayyoonis waan ilaaluu dhiise natti fakkaachaa jira asiinis achiinis wanti hundumtiyyuu allayyaa natti ta'e abdiin keessa koo jirus akka biqiltuu bishaan dhabdee collagee gogaa jira maalan godheeftu obsee maal jechaa jirta warqin warqummaa isaa kan beekamu abiddaan qorameeti bar maaliif abdii kutatta qormaanni kamiyyuu badhaasa mataa isaa qaba bar akkuma warqiin yeroo abidda keessaa ba'e gatiin isaa mi'aawaa ta'e akkasumas yeroo qormaata dabarre badhaasni keenya addaadha kanaaf abdii kutachuun qabdu bar waaqayyoon immoo hundumaafuu sababa qaba obsi waaqayyoon kadhaa keenyaaf dafee kan nuuf deebisu yoo ta'e amantii keenya nuuf cimsaa jiru garuu xiqquma ture immoo gaaffii keenyaaf kadhaa kan nuuf deebisu yoo ta'e obsa nu shaakalsiisaa jira gonkumaa kadhaa keenyaaf deebii nuuf hin deebisu yoo ta'e immoo kan hin jirre ta'e dhabamee yookiin immoo nu irraanfatee miti garuu kan caalu nuuf qopheessaa jira mana isaa keessaa baanee argama kanaaf akka akkas hin taane ibsuuti qabda obsi hundumtuu dabaree qaba bara aduu faddeessa waliin dorgomsiisuun ta'uu baatus lamaanuu dabaree isaanitti mo'anii argamu galgala aduun addeessa mo'amti ganama immoo addeessa aduudha mo'amu lamaanuu dabaree isaanitti faguutu kennu atis dabaree kee eeggachuu qabda bara obsi manni tulluu irratti ijaarramte eenyuma jala dhokachuuti hin dandeessu akka mana tulluu irratti ijaarrametti ol baaneetoo mul'achuudhaaf immoo har'a obsaan darbuutii qabna bara obsiikoo akkuma maatiin keenya yeroo nuti balleessine hamma badii keenya irraa nu deebisutti nu adaban akkasuma waaqayyoonis immoo mana isaatti nu waammachuuf jecha kallattii garaagaraatiin nu adabuu danda'a mucaan kun kan kooti moo kan diina kooti jedhee nu adabuu danda'a bara kanaaf obsuutii qabda abdii kutachuun sirra hin jiraatu waaqayyoon waaqa badii namaan jaalanneedha bara obsi mismaarri fi kiristaanni dhahichootti baay'atee ni jabaata jedhama miti kanaaf atis jabaachuutii qabda qormaanni kamiyyuu mana waaqayyoo keessa si baasuutii hin qabu karaa waaqayyoon itti nama waamuun beekamu bara kanaaf obsuutii qabda obsiika dhugaa jetteeftu amalli dhala namaa waan baay'ee walirraa hirmaata nama ija isaa dhukkubu gaafa arginu iji keenya nu bo'a nama nu biraa gaddu gaafa arginus keessi keenyas nu gadda kun immoo amaluma dhala namaati atis gaafa nan akkasitti hin gaddee jecha kootinis waaqayyoon gaddisiisu yeroo argitu natti siqxee akka nan abdiin kutan akka nan jabaadhu na jajjabeessuu keetiif guddaa galatoon iftuu koo anis amma gara hojii deemuutiin qaba kanaafiyyuu yeroo hojii kootisu natti hin barfatin an deema. Kun obsi, kun kan makaraa